Ashamaar kafuun hordoftoota chaanalaa Sulxeemaan aappii hundi keessan nageenya rabbii isiniif haa baay'atu jecha warroonni haaraa taatanii gam chaanalaa Sulxeemaan aappii dhufaa jirtan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanala Sulxeemaan aappiitti dabalamaan affeerraa chaanalaa Sulxeemaan aappiiti. Dhiyeenya kana keessatti wanta ajaa'ibaa tokkotu ta'amaa jira. Innis Oromootu Oromoo irratti waan hin taane gochaa hin taane raawwataa jira. Innis maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Mee hamma xumuraa qophii kootti na faana tura. Qophii xiqqata kan qabadhee isinii dhufee jira. Hamma xumuraatti laayikii fi sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jecha. Artistii Oromoo cimaa fi beekamaa kan ta'e Ittiqaa Tafarii irratti maaltu raawwatame, maaltu ta'amee jira? Maaltu isa mudate kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Akkuma beekamu Ittiqaa Tafarii galma dhugaatii as sagalee isaa kan akka ajaa'ibaa bareedu kan simbirroon muka gubbaa harcaafsaniin qabatee garaana dhufaa hin jiru. Maaliif dhaabbatee laata? Maafuuf duuba deebi'e kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Mi'a hamma xumuraatti na hordofaa namoonni Ittiqaan maal ta'e maaf dhaabbate qabsoo fi duubatti harkifatee sagalee isaa kan duraanii saniin maanu bira gahuu dhaabeedhaa fi uummanni namoonni jaalattoonni isaa fi deeggartoonni komii garaagaraa dhiyeeffachaa jiranii. Ittiqaan akkuma beekamu rakkoo dhuunfaa xiqqoo takkaan kan isa mudate jira. Meetoraa FB Ittiqaa Tafarii kan irraa ibsa maal baase kan jedhu kan waliin dubbisnu ta'a. Waliin haa ilaallu dhaamsa isaati. Dhimma anaa fi obbo Lammii Taayyee ilaalchisee waan na mudate sababbiin hanga har'aa callisee fi tokkoffaa akka ilma Oromoo tokkotti aadaa qabna. Akka aadaa keenyatti waan manguddummaa bira dabartu hin seene. Lammaffaa waa'ee konkolaataa dhabuu koo osoo hin taane waa'ee miila dhabaa jiru, waa'ee uummata lubbuu dhabaa jiruu fi kan maatii dhabaa jiru jalaa ajandaa fudhadhee sagalee xiqqoo isaan qabatan jalaa osoo hin taatu jedhen. Namoonni dhimma koof akka malee aartanii miira keessan ibsachaa turtanis jaalalaa fi kabajaa Oromummaa fi nageenya koof waan dhimmamtaniif hedduun isin kabajaa ulfaadha. Ani jabana roorroo irraa hanga saaqsaanqaatti konkolaataa miti kophee gaarii osoo hin qabaatin akka bineensa adamsamaa lubbuu koo irratti murteessee hiriyyoota koo jajjaboo hedduu faana baqachuu irraa du'a filadheen waan keessa uummataa jiru baaseen dubbachaa ture. Kophee malees waggoota dheeraa deemeera. Waan ta'eef tarii yoon qananii wallaale malee rakkinnaan waliif haaraa miti. Hawwii bilisummaa malee aartii Oromoo keessaa akka aartistii keenyaa abaluun jireenya gaarii jiraadhaa wanti jedhamu hin jiru. Dhugaa sabaaf jiraattee isuma aarsaa taata. Anis tasaa karaa irraa itti goree osoo hin taane beekeen itti seene. Waa'ee koo akka haasa'amu hawwee hin beeku. Jaalattoota koon faarfamuu illee akka faannootti ilaala. Jaalattoota koo ishoo naaf jedhuu fi diina qabii afaan kee hiree eebbisaatu si eeggata jedhee natti dhaadatu irraa kan hafe abaluuf naaf aarsii abaluu naaf arrabsi jedhamee ajajni qaama kam irraa natti kennamee sirbee hin beeku. Erga dubbiin konkolaataa koo shira ta'uu baree ji'a 6 guutuu namoota dhimma kana irratti karaa adda addaa dhagahanii maxxansuuf na gaafatan dhoorkaa kan maxxansan kadhadhee haqsiisaa ture. Maaf nu dhoorka jettanii kan anaaf jecha anatti mufattan baay'ee turtan. Obbo Lammiin biyyaa keessatti namoota an kabajuu fi jaaladhu hedduu jaarsummaaf yoo gaafatan na harkatti tuffatee daangaa biyyaa bahe. Erga Keeniyaa galees namoota inni boordii FBI
FIB Kenya jedhee maxxansee gaafachiisee deebii laachuu barbaanne. Ammas inuma dhokfadhe. Haadhaa fi abbaan koo illee soba konkolaataa koo garaagee jira jechuun ture. Isaanis dhorkaa taanaan tures isaan ugguruuf yookaan balleessaa ta'e osoo hin taane dhimma dhuunfaa koo tuffadheen waaqaa fi yeroof dhiise. Anis waaqaaf dhiisee deebi'ee harka hamatti akkan hin koofne waan beekuuf har'a karaan ani hin eegne shirri wal fakkaatu namoota biraa irratti raawwatamee isa saaxile. Dhibeen miidiyaa FIB keessa ture ifa bahuu keessaa shira narratti hojjetame ani dhoksaan ture faana bulgaate. Waa hundi yeroo eeggatee ta'a. Abbaa dhugaa yeroof ifa baasa. Kan daba hojjeteef yerootu saaxila. Waan qabachuuf qabnu baruuf walumaaf qabaanna. Akka Oromoon nu jaalatuu fi pilaanii dhabaa biyya malee pilaaniyyuu hin dhabnu. Kan dhugaa dhabeef maraaf waaqni haa birmatu. Erga jalqabameef jedheen kaase malee dhimma kana irratti kana booda homaa hin dubbadhu waan ta'eef gara dhimma Oromoof haa deebinu. Abbaa boruuf waaqaa ta'uu beeka na of kolchaa itti qatafareerra. Egaa hordoftoota koo itti qantafarii toora feesbuukaa isaa barreeffama gabaabaadhaan akkana jedhee ibsatee jira. Makiinaa isaa haaraa moodela haaraa bituudhaaf namoonni garagaraas Oromoon biyya alaaf keessaa irratti hirmaataa jira. Isinis waan qabdaniin deeggaruu warroonni barbaadan akkaawuntiin Awaash baankiis qabatee koomeershaalis hojii gamtaa Oromiyaas kan ta'e banamee jira. Masrat Dhaabaa fi Jamboo Dijootee fa'aan nama 3 ta'anii kan banan jira. Akkaawuntaa isiniif maxxansinaa hamma xumuraatti nu hordofaa. Affeerraa kootti waan jiruun duuka bu'aa walaa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabbannu. Akkasumas ana biras dhaabbachaa warroonni haaraa taatanii gam chaanala kanaa dhufaa jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanala Sulxemaan Appitti dabalamaan affeerraa kootti waan na dhageettaniif yeroo keessan gubdanii aarsaa gootanii waan ana wajjin turtii gootaniif galatoomaa isinin jaaladha. Baay'ee fayyaanaaf ta'a. Lafa nagaa keessa jiraadha isinin jaaladha.